Websaayitiin Itiyoo Kooders waan haaraa qabatee dhufee jira. Akkasuma websaayitichi xiqqoo waan jijjiirameef namoonni baay'een bitaa itti galee jira jechuudha akkaataa itti websaayitii kanarraa baratanii. Kana malees websaayitiin kun sartifikeeta haaraa kennuu eegalee jira jechuudha. Erga aseesimentii fudhattanii booda aseesimentii tokko fudhachuudhaan sartifikeeta haaraa kennuu eegalee jira jechuudha. Kanaaf viidiyoo har'aa keessatti akkaataa itti websaayitii Itiyoo Kooders kan bifa haaraan jijjiirame kana akkaataa itti barachuu dandeessan, akkaataa itti barattanii fixxanii sartifikeeta keessan fudhachuu dandeessan, akkasuma piroogiraama duraaniitiinis akkaataa itti barachuu dandeessan hunda isaanii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Hanga dhumaatti na waliin tura. Egaa viidiyoo kiyya laayikii yoo gootan yuutuubii nama baay'ee biraan gahaa waan ta'eef viidiyoo kiyya laayikii gochuudhaan eegalaan isiniin ja'a. Amma daayirektii garuma Itiyoo Kooderitti waliin deemna jechuudha. Itiyoo Kooderii eegaluudhaaf biroozara qabdan silkirraas ta'uu danda'a kompiitararraa biroozara qabdan banachuudhaan eegaltan jechuudha. Silkirra warra jirtan Googilii banachuudhaan akkasuma kompiitararra warra jirtan ammoo biroozara qabdan banachuudhaan eegaltan jechuudha. Ammaan tana Maayikiroosoft Edge banadheetiin eegala haala kanaani. Kanaaf taabii haaraa banachuudhaan maal jettaniini silkirras yoo ta'e Googilii erga banattanii booda bakka Googilii irra barreessan san dheeytanii Itiyoo Kooderii jettanii itti barreessitan jechuudha. Itiyoo Kooders jettanii yeroo isin barreessitan, yeroo isin barreessitan haala kanaan Itiyoo Kooders jee isiniif dhufa jechuudha. Kanaaf kanuma jalqaba dhufu kanarra tuqattan jechuudha. Haala kanaan inter yeroo isin jettaniin haala kanaan isiniif fida jechuudha akka isinitti mul'atu kanatti. Kanaaf websaayitiin Itiyoo Kooders akkuma beekamu kan jalqabarra jiru kana kan Itiyoo Kooders.it jedhu kana jechuudha. Kanaaf Itiyoophiyaan Kooders Initiative jaa Itiyoophiyaan Kooders Initiative ka jedhu ka jalqabarra jiru kana waan ta'eef isarratti hin tuqadha jechuudha gara websaayitii kanaa seenuudhaaf. Namoonni galmaa'uun isirra kisilleen asumaan jechuudha akka na hordoftaniin isin affeeraa maalii fi haalli itti galmoitan haalaan ammaan tana ittiin deemaa jiru kana waan ta'eef jechuudha. Kanaaf peejii jalqabaa kanarra jirra. Peejii jalqabaa kanarra akkuma isin agartan kana 5 million Ethiopian Coders jedhee haala kanaan nuuf fida. Advancing Digital Literacy for Ethiopians Use erga jee booda haala kanaan gara gadii yeroo isin gaddeemtan Get Started kan jedhu kana argattu jechuudha. Kanaaf Get Started kan jedhu kanarra tuqachuudhaan gara fuulduraa deemtu jechuudha. Yeroo kana akka isinitti mul'atutti gara fuula itti aanutti isin dabarsaa jira. Fuula itti aanu kanarratti koorsiiwwan Itiyoo Kooders isiniif kennaa ture. Kan kana dura kennaa turee fi kan ammallee isiniif kennaa jiru kan barsiisaa jiru asitti isiniif fida jechuudha fuula kanarratti. Fakkeenyaaf koorsiiwwan kana keessa Android Kotlin Developmentiin isa tokko, Data Science Fundamentals isa tokko, Programming Fundamentals kan jedhu ammas isa biraati jechuudha. Yoo kan biraa arguu barbaaddan jala kana akkuma isin agartan gara fuula itti aanutti haala kanaan tuqattanii darbuu dandeessu. Yeroo isin tuqattan beeksisa isiniif fida yeroo takka beeksisa yeroo inni isiniif fidu haala kanaan X gootanii gara fuulduba deebi'uudhaan ammas deebitanii irra tuqxan jechuudha. Deebitanii yaaltan jechuudha. Yeroo isin deddeebitanii yaaltan haala kanaan gara fuula itti aanutti nu dabarsee jira. Kanaaf Artificial Intelligence nurraa fi jechuudha fuula kanarratti. Kanaaf koorsiiwwan afran kanaatu jira jechuudha. Itiyoo Kooders akkuma beekamu yeroo baay'eedha yeroo dheeraadhaaf wanti kun turee jira. Kanaaf haala kanaan kan isin barachuu dandeessan jechuudha. Koorsiiwwan kana barachuu yoo barbaaddan akka isinitti mul'atu kanatti gara jalaa kana enroll ka jedhu kanaatu jira waan ta'eef enroll ka jedhu kanarra tuqachuudhaan gara fuulduraa deemtan jechuudha. Koorsii barachuu barbaaddan sanirra dhufuudhaan gara jalaa kana enroll ka jedhu kanarra tuqattan. Fakkeenyaaf yoo Androidii barbaaddan asirra tuqattanii, yoo Data Science barbaaddan asirra tuqattanii, yoo Programming Fundamentaalii barbaaddan asirra tuqattan jechuudha. Haala kanaan gara fuulduraa deemtanii fakkeenyaaf enroll ka jedhu kanarra tuqadheetiin gara fuulduraa deema jechuudha. Yeroo nan gara fuulduraa deemu akka isinitti mul'atu kanatti gara fuula kanaatti na fida. Fuula kanarratti akka isin galmooytan isin gaafachaa jira jechuudha. Galmaa'uudhaaf yoo nama haaraa taatan sign up ka jedhu kanarra tuqattanii, yoo nama kana dura seenee jiru taatan yoo haaraa ta'uu baattan ammoo sign in kan jedhu kanarra tuqattan jechuudha. Sign up kan jedhu yeroo tuqattan takka karaa imeelii keessaniitiin galmaa'uu dandeessanii, takka gara feesbuuka keessaniitiin galmaa'uu dandeessanii, or imeel adireesii asirra barreessuudhaan sign up jechuu dandeessan jechuudha. Karaa sadeen kanaanii ana amma sign in godha maalii fi kana dura websaayitii kanaa seeneetiin jira waan ta'eef galmaa'een jira waan ta'eef sign in ka jedhu kanarraan tuqadhaa. Ergasii sign in with Google ka jedhu kanarra tuqachuudhaaniin imeelii kiyyaan gara websaayitii kanaa seena jechuudha. Kanaaf imeelii kiyya naaf tarreessa jechuudha. Itti aansee imeelii kiyya yeroo naaf tarreessu imeelii kiyya kana keessaa imeeliin ittiin seenuu barbaadurra tuqachuudhaaniin gara fuulduraa deema jechuudha. Haala kanaan gara fuulduratti na fidee jira. Gara fuula kanatti na fidee jira. Kanaaf a little bit websaayitiin kun jijjiirama argisiisee jira jechuudha. Jijjiirama argisiisee jira. Fakkeenyaaf websaayitiin duraan akkanan ture jechuudha. Ammaan tana maal jaa Global Chapters Ethiopia erga jee booda Android Fundamentals jee nuuf fida jechuudha. Duraan ammoo Proogiraamni duraan ture Nano Degree ture. Nano Degree Program kan jedhu ture jechuudha. Ammaan tana ammoo Global Chapters Ethiopia kan jedhu kana jechuudhaan Android Fundamentals kan jedhu kana nuuf fidee jira jechuudha. Kana
Android kana certificate fudhachuu barbaadan haala kanaan fudhachuu dandeessan jechuudha. Android developer fundamentalitu jira, programma tokkotu jira, akkasuma global chapterii kanaatu jira jechuudha. Global chapteriin kun assessmentii fudhachuudhaan certificate isiniif kenna jechuudha. Fatanaa yeroo isin fudhattanii global chapters kan jedhu kun jechuudha. Android developer fundamentals kan jedhu kun ammoo akkuma duraaniitti naannoo digrii barattanii jechuudha. Akkuma duraaniitti naannoo digrii barachuudhaan kan isin barattanii barumsa erga fixxanii booda fatanaa fudhachuudhaan ergasii certificate keessan kan isin fudhattanidha jechuudha karaa kanaanii. Kanaaf programma waa lamatu jira jechuudha iddoo kanatti. Android developer fundamentals kan duraanii sanii fi global chapters Android developer fundamentals kan jedhu kana jechuudha. Assessmentii fudhachuudhaan kan fudhattan kanatu jira. Kanaaf gara fuulduraatti deemuudhaaf fuula kanarra erga dhuftanii booda apply for access kan jedhu kanarra gattuqattan jechuudha. Apply for access kan jedhurra yeroo gattuqattan haala kanaan gara fuulduratti isin deemsisa jechuudha. Global chapters Ethiopia Android fundamentals erga jedhee booda instructionii isinii fida. Kanaaf ajaja kana ni dubbistan jechuudha isin yoo barbaaddanii. So ajaja kana erga dubbistanii booda start application kan jedhu kanaatu gara jalaa kana jira akka isinitti mul'achaa jiru kanatti. Kanaaf start application kan jedhu kanarra yeroo isin gattuqattan applicationii akka haaraatti akka isin galmooytaniif applicationii isiniif fida. Kanaaf applicationii kana gaafii 14 qaba jechuudha. Applicationiin kuni gaafii 14 kana guuttaniiti gara fuulduratti deemtan jechuudha. Walumaan haa guunnu gaafii 14 kana indicate your country kan jedhu bakka isin jiraattan biyya amma keessa jiraachaa jirtan isin gaafata. Itoophiyaa keessan jira. Indicate your region in Ethiopia jedha. Itoophiyaa keessa naannoo kam keessa jiraatta jedha. Oromiyaadhaan jedhaani. Confirm your age jedha. Kanaaf umriin keessan meeqa kan jedhu nu gaafachaa jira. Kanaaf 26 haga 30 kanan guutaa. Please confirm your phone number jechaa jira. Lakkoofsa bilbilaa keessanii akka isin itti galchitan isin gaafachaa jira. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa keessan haala kanaan itti galfattan jechuudha. What is your gender nun jechaa jira. Genderiin kiyya meeliidha jechuudha. Yoo dhiira taatan meeliidha, yoo dhalaa taatan female kan jedhu kanarra gattuqattanii anamma dhiira waan hin ta'eef male kan jedhurraan gattuqadha. Ergasii what is the highest level of education you have completed kan jedhu kun barumsi keessan sadarkaa maalirra akka isin jirtan isin gaafata. Masters degree kan jedhurraan gattuqadha. Isin high school yoo taatan barataa high school yoo taatan high school kan jedhu godhuu dandeessanii. PhD yoo qabaattan PhD jechuu dandeessanii. Yoo san hunda keessa hin jiraanne ammoo other kan jedhu kanarra gattuqattan jechuudha. Yoo barumsa hin qabaannes no problem. Kanaaf other kan jedhurra gattuqachuudhaan darbitan jechuudha. What is your field of study kan jedhu kun ammoo barumsa isin barattan yoo nama barachaa jiran taate barumsa isin barattan isin gaafata. Barataa high school yoo taatan natural science yoo taatan natural science, social science yoo taatan socialii guutuu dandeessu. Yoo kan biraa taate immoo kanneen keessa yoo jiraachuu baate barumsi isin barattan other kan jedhu kanarra gattuqachuu dandeessu. So anammaan tana engineering kan jedhurra gattuqadheetiin darba jechuudha. What is the name of your education institution isin jechaa jira. Bakka isin itti barumsa barachaa jirtan isin gaafata. Yoo hojjetaa taatan ammoo iddoo isin ammoo hojjechaa jirtan isin gaafata jechuudha. Kanaaf kun rakkoon qabu anammaan tana gabaa jedhaan itti barreeffadheetuma bira darbaa isinis manuma barumsaa tokko itti barreessitan jechuudha. What is your current employment status isin jechaa jira. Yeroo ammaa kana isin nama hojjetaa mootummaati moo hojjetaa miti nama hojjechaa jiru jechuudhaan isin gaafata. Yoo full time employee taatan full time employee jechuu dandeessanii. Part time yoo hojjettan part time jechuu dandeessanii. Yoo freelancerii taatan freelancer. Yoo ammoo barataa taatan student jechuu dandeessanii. Yoo ammoo nama hojii hin qabne taatan unemployed jechuu dandeessan jechuudha. Kadhumaa kana kanaaf anammaan tana full time employee kan jedhu kanarra gattuqadheetiin gara fuulduratti darba. If employed, what is the name of your employer jechaa jira. Yoo nama hojjetaa taatan taate waajirri isin keessa hojjechaa jirtan maali jee isin gaafachaa jira. So waajiruma keessan gabaajeen barreessuu dandeessanii. Nama gabaajeen itti barreessa. How many years of experience, professional experience do you have isin jechaa jira. Muuxannoon keessa waggaa meeqa kan jedhudha gaa'e. Kanaaf muuxannoon keessan waggaa tokko yoo taate waggaa tokko ol yoo taate haala kanaan guuttan jechuudha. Nama 10 kanaan guutaa. What's primary reason for enrolling isin jechaa jira. Programma kana maaliif barattan kan jedhu isin gaafata. Hojii haaraa ittiin eegaluu barbaadan start new job jechuu ni dandeessanii. Learn new skill skill haaraa barachuu barbaadan learn new skill ka jedhu kana gochuu dandeessanii. Waan biraa yoo taate other ka jedhu kana gattuqachuu dandeessanii. Kanaaf anamma learn new skill ka jedhu kanaan godha. How did you hear about this program jechaa jira. Program kana haala kamiin dhageessan kan jedhu isin gaafata jechuudha. Kanaaf program kana kan dhageeyanii karaa telegiraamaati. Kanaaf karaa telegiraamaa jechuudhaan darba. Dhumarratti I confirm that the information I have provided above is accurate and I agree to the terms and the conditions. Yes ka jedhu kana asirratti gattuqachuu qabna jechuudha. Waliigaluu keessan jechuudha. Tarmii isaan isiniif fidan kana waliigaluu keessan ibsuudhaaf yes kan jedhu kanarra gattuqattanii
Ergasii continue kan jedhu irra tuqachuudhaan gara fuulduraa deemtan akkuma isin agartan kanatti application accepted nuun jedhee jira. So our application is accepted jechuudha. Thank you for applying to this program nuun jechaa jira. You have been accepted to this program. Click start learning now below to begin nuun jechaa jira jechuudha. Kanaafuu isin qeebalanii jiran jechuudha. Itti aansee gara barumsaa deemuudhaaf start learning now kan jedhu kanarra tuqattaniiti gara barumsaa deemtan jechuudha. Start learning now kan jedhu yeroo isin tuqattan gara fuula jalqabaa san isin fidee jira. Ergasii your application has been accepted nuun jedhee jira jechuudha. Kanaaf akka isinitti mul'achaa jiru kanatti Android Developer Fundamentals kan jedhu kana assessmentii fudhachuu dandeessan jechuudha. Yoo barbaaddan, okay, asirra waa lamaatu jira jechuudha. Yoo barbaaddan Android Developer Fundamental kan jedhu kanarra koorsii kana barachuu dandeessanii amma kana dura baradhee fixeen jira complete naan jechaa jira jechuudha. Baradhee waan hin fixeef jecha. And yoo barbaaddan ammoo Global Chapters kan jedhu kana assessmentii qofa fudhachuudhaan certificate fudhachuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf kan jalqabaa kanarraa yoo tuqannee fakkeenyaaf complete naan jechaa jira garuu you have completed this program naan jechaa jira jechuudha. Kanaaf parsantii 100 fixeetiin jira jechuudhaan parsantii 100 fixeetiin jira akkuma isinitti mul'atu kanatti baradhee fixee certificate isaa fudhadheetiin jira jechuudha. Isin ammoo yoo barachuu barbaaddan bakka nama irra tuqadhee kanarra tuqachuudhaan akkasitti fudhachuu ni dandeessan jechuudha. Akka isinitti mul'achaa jiru kanatti Android Developer Fundamentals koorsiin isaa kana fakkaata jechuudha. Akkuma isinitti mul'achaa jirutti okay, yeroo isin irra tuqattan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Yoo nama haaraa taatan an kana dura waan hin fixee jiruuf haala kanaan tik godhee naa fidaa jira jechuudha. Parsantii 100 kanaan fixee naa argisiisaa jira. Isin yoo haaraa taatan ammoo akkaataa kanaan yeroo isiniif fidu iddoo kana tik kan jedhu kun hin jiru waan ta'eef jecha tokko tokkoon barachaa deemtan jechuudha. Barachaa deemtan next gochaa barachaa deemtan jechuudha. Akkasuma isinitti mul'achaa jiru kanatti next yeroo isin jettaniin gara fuula itti aanutti isin dabarsa. Kanaaf next jechuudhaan gara fuula itti aanutti darbuudhaan barachaa dhumarratti fatanaatu jira. Qormaata san erga darbitan booda certificate keessan kan fudhattan ta'a jechuudha. Arraan tana ammoo akkaataa itti certificate haaraa kana fudhannuun isin agarsiise jechuudha. Certificate haaraa ammaan tana dhufe kana akkaataa itti fudhannuun isin agarsiise jechuudha. Kanaaf dashboard kan jedhu kanarraan tuqadha. Dashboard kan jedhu yeroo tuqadhu akka isinitti mul'atu kanatti gara fuula kanatti na deebisee jechuudha. Gara fuula dashboardiitti na deebisee jira. Global Chapters Ethiopia Android Fundamentals kan jedhu kana learning plan kan jedhu kana naaf fidee jira jechuudha. Kanaaf enrollment kan jedhu kanarraan tuqadha. Enrollment kan jedhu yeroo tuqadhu kaniin kana dura baradhee naaf fide jechuudha. Akkuma agartan kana Android Developer Fundamentalii fudhadheen jira. Data Analyst fudhadheen jira jechuudha kana dura. Kanaaf overview yeroo tuqu akka isinitti mul'atu kanatti learning plan naaf fide jechuudha. Kanaaf resume kan jedhu kanarraan tuqadha. Gara fuula kanaa naaf fidee jira. Kanaaf fuula kanarraa waa lameen kana barachuu dandeessan jechuudha. Yoo barbaaddan koorsii kana dura san barachuu barbaadan naannoo degree jechuudha. Naannoo degree barachuu barbaadan Android Developer Fundamentals kan jedhu kanarra tuqachuudhaan akka nama deemee kanatti gara fuulduratti deemuu dandeessanii. Yoo ammoo Global Chapters Android Developer Fundamentals kan jedhu kana yoo barbaadan start assessment kan jedhu irra tuqachuudhaan assessmentii haaraa hojjechuudhaan erga fatanaa haaraa isinii fidanii fatanaa haaraa isin erga isin fatanamtanii fixxan booda amma certificate haaraa fudhachuu dandeessan jechuudha. So let's go karaa kanaan adeemnu mee arraan tana maaliif karaa kana durallee isin garsiisaatiin ture waan ta'eef jecha amma karaa kanaan deemee isin agarsiisa jechuudha. Start assessment kan jedhu irraan tuqe yeroo ana isarra tuqu assessment kan jedhu naaf fide Global Chapters Android Developer Fundamentals kan jedhu naaf fide jira. Ready to go jeena gaafatee jira jechuudha. Kanaaf maaltu jira gaafiin isaan isin gaafatan gaafiin fatanaadha 20 multiple choice question dha jechuudha. Gaafii multiple choice gaafii 20 jechuudha. Gaafii 20 kan filannooti jechuudha. Kan isaan isin gaafatanii you can make 999 attempts every this hours jechaa jira jechuudha. Haga barbaadan irra deebuu dandeessan jechuudha. 999 irra deebuu dandeessan jechuudha. Which is ajaa'iba jechuudha. San booda check your results and close any gaps kan jedhu isinii fida. So you have 999 attempts jechaa jira jechuudha. 999 isinii hafee isinii jechaa jira. Kanaaf good luck isiniin jedhee jira. Assessmentii eegaluudhaaf start assessment kan jedhu kanarra tuqachuudhaan kan isin eegaltan jechuudha. Kanaaf assessmentii kana banneeti kan nuti fudhannu jechuudha. Start assessment kan jedhu irraan tuqadha. Yeroon irra tuqadhu here you go assessmentii isinii fidee jira jechuudha. Akkuma isin argitan kanatti. Kanaaf assessmentiin kun Global Chapters Android Developer Fundamentals jedha. Gaafiin isaa gaafii jalqabaati jechuudha. Kan nu fidee sa'aatiin qabu. Sa'aatii naannoo degree programmii amma dura sayyoo taate sa'aatii isinii fida.
I mean daqiiqaa 60 keessatti fixuu qabdan jechuudha sayyoo taate pirogiraama amma duraa yoo taate jechuudha. Pirogiraamni kun ammoo sa'aatii hin qabu jechuudha. Sa'aatii barbaadan irratti haga barbaadan irra turtanii fixuu dandeessanii haga barbaadan irra teessanii fixuu dandeessanii. Kanaaf gaafii 20 kana haaluma kanaan akka isinitti mul'atu kanatti erga hojjettanii booda sammoota sartifikeeta haaraa isiniif kenna jechuudha. Kanaaf gaafii kana waliin hojjenneeti gara isteeppii itti aanutti waliin kan deemnu ta'a jechuudha. Na waliin tura. Egaa akkuma isinitti mul'achaa jiru kanatti assessmentii yookaan qormaata nuuf kenname bifa kanaan xumurree jirra jechuudha. Gaafiin kun gaafii isa dhumaa gaafii isa 20ffaa irra jirra jechuudha. Kanaaf gaafii 20ffaa haala kanaan filannoo isaa kaayeetiin jira. Ergasii gara jalaatii finish assessment kan jedhu kanaatu jira. Finish assessment kan jedhu kanarraan gattu qaddaa jechuudha. Gaafii kiyya fixeetiin jira waan ta'eef kanaaf finish assessment kan jedhu irraan gattu qaddaa yes rizaaltii yeruma tokkoon naaf fide jechuudha. Yeruma jalqabaatiin rizaaltii naaf fide so rizaaltii jechuudhaan thank you for completing the assessment naan jee ergasii your score is 100% naan jee jira jechuudha. Parsantii dhibbaaniin darbee guutuutti hojjedheetiin darbee jechuudha. Qormaata kana congratulations you have passed naan jee jira. Kanaaf qormaaticha akkaan darbee jiru natti himaa jira jechuudha. You can now access your certificate from the learning plan page naan jee. Kanaaf peejii jalqabaa sanarra deebi'uudhaan achirraa sartifikeeta kiyya fudhachuu danda'a jechuudha. Ammaan tana maaliif qormaata kiyyaa parsantii 100 hojjedhee fixeen jira waan ta'eef jechuudha. So qormaata kiyyaniin daffanii jechuudha. Daffaniitiin jira waan ta'eef sartifikeeta salphaatti fudhachuu ni danda'a. Kanaaf gara peejii sartifikeetaa deebi'uudhaaf maaliin godhaa return to learning plan kan jedhu kanarraan gattu qaddaa. Yeroo kana gara fuula jalqabaatti akka isin agartan kanatti na deebisaa. So, congratulations, you completed this learning plan on April 9 naan jee jira jechuudha. Kanaaf April 9 irrattiin guyyaa April 9 tii waan kana fudhachaa jira. April 9 jechuudha. Kanaaf haala kanaan fudhadheen jira jechuudha. Akka isinitti mul'achaa jiru kanatti completed naan jee jira jechuudha. Global Chapters Android Developer Fundamental kan jedhu kun completed naan jee jira. Android Developer Fundamental kan jedhu naannoo degree duraan isanis completed naan jee jira. Kanaaf lachuutu complete godheetiin jira jechuudha. Kanaaf certificate kiyya ilaaluudhaaf maaliin godhaa gubbaa kanarraa view certificate kan jedhu kanaatu jira. Kanaaf gubbaa kanarraa view certificate kan jedhu kanarra gattukachuudhaan gara certificate kiyyaa deema jechuudha. Waaw akkuma isinitti mul'atu kanatti certificate kiyyaa haala kanaan naaf fidee jira jechuudha. Kanaaf peejiin kun peejii certificate kan kooti jechuudha. Global Chapters Ethiopia Android Fundamentals erga jedhee booda this verified certificate of completion confirms completion of the Global Chapters Ethiopia program on Udacity jee samboota maqaa kiyya naaf fida. Samboota guyyaa nan fudhadhe April 9 2026 jee naaf fida. Egasii maqaa abbaa waan kana itti gaafatamaa waan kanaa ni fida jechuudha. Haala kanaan egaa sartifikeeta haaraa kan isin fudhachuu dandeessan jechuudha. Itiyoo kooders irratti sartifikeeta haaraa qormaata gaafii 20 qofa fudhachuudhaan sartifikeeta haaraa fudhachuu dandeessu jechuudha. Kana namaan tana fudhadhee kanatti jechuudha. Steeppiin nama deemee fudhadhee kanaani. Kanaaf egaa sartifikeeta keessan haala kanaan fudhachuu hin dagatinaadha. Sartifikeeta kana erga haala kanaan dhufee booda gabbifachuu ni dandeessan jechuudha. Gabbifachuudhaaf akkuma isinitti mul'atu kanatti gara maddii kanaa deemuudhaan jechuudha. Moggaa kanarratti maal jaa daawunlood kan jedhu kanaatu jira jechuudha. Sheer yoo godhuu barbaadan sheer gochuu dandeessanii yoo barbaadan ammoo daawunlood kan jedhu kanarra gattukachuudhaan sartifikeeta keessan daawunlood gochuu ni dandeessan jechuudha. Yeroo isin daawunlood irra gattukattan gara fuula kanaatti isin fidaa. Fuula kanarraa ammoo save as PDF kan jedhu kanarra gattukattan jechuudha. Yoo isin haala kanaan irra gattukattan opshinoota baay'ee isinii fida. Opshinoota jiran kana keessaa save as PDF kan jedhu kanarra gattukachuu qabdan jechuudha. Kanaaf save as PDF kan jedhu irra gattukadheetiin layouttiin isaa ammoo portrait kanaaf ta'uun barbaade yoo barbaadan landscape godhachuu dandeessanii. Kanaaf peejiin isaa ammoo olii akka ta'u peejii tokko qabanni nuyi. Sambooda save kan jedhurraa gattukadha jechuudha. Yeroo nan save kan jedhurra gattukadhu kompiitara kiyyarraa iddoo nan itti save gochuu barbaadu naaf fida. Kanaaf iddoo barbaadan irratti fakkeenyaaf desktop irratti save gochuu ni danda'a jechuudha. Desktop irratti save kan jedhurraa gattukadha. Kanaaf haala kanaan naaf download naaf godhee jira. Banuun yoo barbaadan haala kanaan open kan jedhurra gattukachuudhaan this is my certificate jechuudha. Certificate kiyya kana fakkaata.
Kanaaf gaa haala kanaan salphaadhumatti sartifikeeta keessan Itiyoo Kooder irraa sartifikeeta bifa haarayaan dhufe kana gaafii 20 san qofa hojjechuudhaan sartifikeeta bifa haarayaan dhufe kana fudhachuu ni dandeessanii isiniin ja'a. Akkasuma ammas yoo naannoo digrii duraanii san barachuu barbaadanii silachuutu ni jira waan ta'eef isuma birarraa naannoo digrii kan jedhu sana tuqachuudhaan naannoo digrii san barattanii qormaata duraanii san fudhachuudhaan sartifikeeta duraanillee fudhachuu ni dandeessanii. Kanaaf carraa lachuutu itti fayyadamuu ni dandeessanii isiniin ja'a. Egaa akkuma beekamu chaanaala kanarratti egaa rakkoo keessan kan adda addaa rakkoo isin qabdan hundaa furuudhaaf carraaqqii nan hin goone hin jiru. Kanaaf gaa isinis akkasumatti ammoo isinis na jajjabeessuu qabdanii. Kanaaf gaa na jajjabeessuudhaaf immoo chaanaala kiyya kana subscribe gochuun dagatina. Akkasuma ammas viidiyoo kana like gochuun dagatinaan isiniin ja'a. Kanarraa gaa kanuma viidiyoo torbaan dhufuutii walitti deebina nagayatti. Please subscribe to Jundi Tech Channel. Thanks.